يويا خبجمتوتا هردفتوتا درس ماتي درسن توب أكمل جرت النجاة قبضني بقى نجاة تاني أرانتنا خيسوما أجايبات الناس أبيت الدفع جرا ولا نسيم برسيسا أقصى نتنسين إنترفيو خنيتو سو إنسان ندورتي ورين ماتي غياب هارو تاتا سبسكرايب لايك شير أكا بوتن أبدي سراكابا ولا welcome نا والملي وما كونو ولا جمي سنور سننجا خرا خيسوما تجاتي سندبرسا والبراني سننجا أول بروني الشمار كفوني كبجمتوتا إلمان أورومو أكم جرتاني عن فتيا مجاهد جاما أكا نبيتاني تيجا نبيتاني جئتي يادا أنا كان جراسين سبعنا كان نيجدني. أوكي جرا انترفيو خنيتي يرو ديبنو وانتوتا فتيا را مدتاني وانتوتا فتيا والسيمبرسيسو في يالا واني نانغا فدو فتيا أكف نابدي مستن سنجا duraan dursee fatiyaa maqaa kan kee fatiyaa akkuma beekamu fatiyaa dha ati eessa dhalattee eessa guddattee naaf himaa ani dhaloonni koo jimmaadha ijoollee jimmaadha jimmattiin dhaladhee guddadhee akkasumattis egaa alhamdulillah akkasitti jira jechuudha har'ammoo kaayiroo jirra. Okay biyya mee osoo kaayirootti seenin dura biyya tana yeroo dhuftu wantoonni karaatti si mudataniif wanti takka maaltu jira gabaabsinuu wallahi wanni karaatti nama mudate illee hin jiru eeguuf beela malee baraa keessatti wantoota garaagaraa nama mudatuu danda'a sanumarra jechuu barbaadeti okay wanti biraa karaa gaaffii biraatiin si dabarsa Fatiyaan yeroo gabaabaa keessatti TikTok irratti beekamtii guddaa argattee jirti akka TikTok irratti ilaaluu turretti waan kana argatu akkamitti dandeesse takkeenuu follower gara 40 akkana qabda yoon dogoggoroo baanne kana akkamitti horachuu dandeesse akkamitti beekamtii kana argachuu dandeesse gabaabsiti waan kana naaf ibsi yaw ani waa'ee jaalalaa irratti namni hundi يعني جالله أكملتي أكنا قوتي فولو أف جتة إم جتة نانجاني قرواني مو إم فولو أفتون تين جالله لقاتي في نكس بي ويواتا توري. أوكي يرو قبضو فيستي وانت جالله وان دليدوف وانتو جالله لقارتي وان دليدوف نموني قرين جالله خجباتي تكينو جالله صباتي جاني أشرتي واحدو تكشير قدو ستي خفلو أكستي كالدو تراني خنا رتي أتي وان دوغاوان تيف أشرتي وانتوني أتي أكرسيسو ترتي جالله دوغاوان تيف خنا رتي بكمتي أرجعو دنديسي جول. إيه أني أكسومتي أني جالله دوغاس كان جرو كان هندينا ما أكس أجرمو أن جالله دوغا تيمالي جالله كيجيبا متي مالي في أنا بيكا أن أكن جالت إتي أنا بيكا نمينو بيكوس نبيك كان يبيكني وسيتو هسا سوشيال ميديا سيلوما كجبدو دا. أوكي مي أوسو أما غافي خنيا خراب راندي من أسر راوان تيجا بندو وان برات تجرا فكينيا جاللا خنا جاللا والجالت شو ترتن مجاهنا أكمل تكينو جاللا أكمل ترتن ولين جتون والجالت شو ترتمو سمكوفا جالتمو أكم تري فكينيا جتون جالتي akka beenuttis akka dhageenyattis jechuun jaalalti wanti taatu gar lamaanii kanarratti mee fakkeenyaaf ilaalchi namucaan siif qabu yeroo duraanii erga walloltamoo walloltaniiti moo akkamii mul'achuu danda'e rakkoon takkiinuu jaalala ati ma qofaa qabaaf moo inninis dhugarraa si jaalachuu jira gaafa duraanii jechuun osoo nagaa walii qabne. Wallahi anni jaalala walii wajjin eegallee wal jaallanna. يعني والكبجنا والجلنا هدو والجلنا كم بيكو تيجا يعني كيجي بس توسع بيكو مجانا منجا فكاتا لما شيء كاس فكاتا يعني أكسيتي جالله دوغاني برسنين جرا أشيبو دمو ماليف نمي يعني أكسيتي ماليف نمي بران شيء كم ما كنتي نمي بيكا جلتي بقى وانا ددارتي أدباني تجارة. أوكي وان قالتوني ياده بريدة نافذتي جرتا وانتي برا وانتي سجافتشو بربادو يرود بري أكو مبيك كمبيه خنا فيستي سببا جاللا أكو منايب ستي
كلوركسي تكينو لبو خنك خرا ميدو تكينو خرا لبو خنك غلافچوتي ديمتي جرتا wantoota kanarraayis akkuma hawaasni keenya social media adda addarratti akkuma beekamu wantoota garagaraa ture hawaasni keenyas ni beeka kana gaafachuunis wanti si gaafadhus akkuma beeknu ta'e wanni baay'inaan si gaafadhu jiru kanarraa ka'ee waa'ee kilooreksii dhuydee turte kanarratti social media wantoota garagaraa irraa kanarraa wanti si mudate takki waan kanarratti wanni ati nu ibsitoo jiraatu. والله كلوركسي دوغيتين جرا سبب جالالاتين غارو إمو بقى أكن دوغيتي نامي كان سامونا دوغدي جدا كان كيجيبا جدا كان أرجع دوغادا جدا جتشان namoonni baay'een kilooreksii miti kijibaa jechuu turani namoonni baay'een akka jaanitti kijibaa kilooreksii waan dhuyne takkiin ammoo feekumaaf takkiin ammoo akkanumatti beekamtii adda addaa takkiin wantoota garagaraa argachuudhaaf jechu hajuus ni jirani wantoota kanoo akkamitti ati maal jettee ibsuu dandeessa mee fakkeenyaaf daawwattoota keenya. Naajaayiba namni hedduu kijibaa kan dhugee anaadha isaanii miti aan dhugeetiin jira mucaa hedduun jaalladha hedduun fedha sababan dhabee bakka arkachuu hin dandeenyeefin yaani lubbuu koo dhabuu barbaade sana darbee immoo kilooreksii hin dhugne kan jedhu kan hankima nageessee jira mucaa takka jira isaa beeka yaani akkamitti ta'ee ni nageessee waan hunda naa godhe jechaadha oduu namaa keeriin godhu isarratti immoo achi erga dhugee ka'ee karaarra namni kilooreksii dhugdee maraataa seentee turtee jedhee namni hedduun karaatti nan dabarsu jechaadha kana kan okay wanti si mudate ifa kilooreksii dhugdee namoonni garagaraa takkiinuu kilooreksii dhugdee akkana taatee jaanii haasa'u mucoonni maraatti ajandaa maaree akkas jechuun namni ilaalcha bada yaada garagaraa haasuu ture yaada kanarratti mee fakkeenyaaf namoota akkanaa kanaaf dhaamsa ati qabdu ni jira waan gabaabaa yoo ibsitu taate. Namoota akkanaatiif wannan ibsu namni keenya usee haasa'a waan oduu atu addan baafatiin haasa'u mala garuu namni waan haasa'u kana adda baafachuu qaba ilmi namaa adda baafatee ka'ee nama zallamu wayyaa isaan amma ana zanni kiyyanarraa hiiqataa jiran waan fedhani jedhan inni dhugaa dubbataan ni kijiba dubbate immoo kijiba dubbata jechaadha homaa nan godhu isaan miidhamale ana wanti namni hin jiru hin qaanya gosan kanarraa wanti sitti dhagamu haasa'u namarraa kanarraa wanti sitti dhagamu tokko wanti qorrifachuu dandeessu hin jiru jechuudha. Waan akkaan isaanitti keeran godhu. Okay Fatiha kana kanatti galatoomii siinjaa yeroo dabre kana keessa torbaan dabre kana keessa wantoota garagaraatitu ifa waa'ee dubbii kilooreksii kana godha jechuudha. Wantoota garagaraatitu deemuu ture akka jaanitti akka dhageetti namoota emmii kan kee takkiinuu namni duraan jaalatu turte fireendii biraa takkiinuu jaartii biraa fuudhuudhaaf waan godhamu jiru waan deddeemaa jiru jira akkamii waan sanirraa waan nu ibsuu dandeessu jira. Inni akkuma beeknutti mucaan takka jirti ishee irratti ni beekaa mucayyoo isinis ni beekti akka ani finni wajjin turre እና waan kana ana miidhuudhaaf ana waan takka gochuudhaaf kana godhani malee waan gaariidhaaf hin goone isheenis illee na arrabsitee WhatsAppiidhaan hedduu dhalaan akka kana nama arrabsitu hin jirtu hedduu na arrabsitee afaan cabdeellee safuudha nama afaan cabanii nama arrabsuuni isheen afaan cabdee na arrabsitee an garuu deebiin laanneefi ni dhuse boodarra akkas na arrabsitee kaatee amma ni kaayidhadhee si agarsiisa jettee galgalarra ganamarra dhagayaan ganamarra saayitittiin kiyyanaa bilbiltee mu'aazuun fuudhaa jira maal yaaddaan jette ni qostiin seeyaan boodarra wallaahi jettee kakannaan maarree akkamitti fuudhaa jennaan isiin tala dhugaa akkas godhaa jiran jedheetiin aare maaliifi harra jedhee jaalalli harra si keessaan ba'u hadda jedhee keessaa of keessaa baasuu hin dandeenye gatiin jaaladhuuf ni rifadheetiin akkam akkas gochuu danda'e jedheetiin angeen bakka aareetiin hamlee bitadhee ganda isaa deemee barbaadee abee amlee bitadhee boodarra isiis illee barbaadee
isa silleemniin barbaadee dhabee achiin ni dhiisee ni eeggataa ture egaa achiin rabbiin immoo ati dhugaarra deemnaan dhugaadhaan nama jaallannaan rabbiin sisataraa achiin isaanillee akkasitti rabbiin qaanyessee lafa naa kaa'ee alhamdulillah rabbil alamin akkasiin jaa jechuudha. Okay, waa'ee ablee sanirratti wanta biraas gaafachuu danda'a jechuun ati fakkeenyaaf dubbii kana ifa dhageesse booda alaa xuuluun ablee bitattee takkiin waraanuuf takkiin ammoo lubbuu galaafachuuf takkiin waan sanitti aartii waan kana godhuu dandeessa jechuudha. An hedduun aaree ture atuun sa'a sanatti arkadhee isaan balleessee keetiin of balleessateeti yanna ilmi namaa garuu nun argattuu jechuu danda'a. Ati garuu karaa argattuu hedduu jira akkasii jechuudha. Okay, sanirraa haasanii wanti isaan amma wal fuudhamoo akkamii jechuun waan dhageessee yoo jira kan jiraatu taate akkamii? Siifii information akka jira yaani saayintiin kiyya warra jimmaati hedduu waliyyuu bilbila isaanii isaan ni waraabanii sagalee isaa fa'i waraabanii fidanii information isaanitti ni himaa. Bakka ani dhagahee maal jennan akkam jedheenna waliin fuunee adda bahanii jiranii maatiisis akkan isiinis maatiisii dubbisanii beekti an maatiisitti bilbileetiin sodaachisanii maaliifi annin beeka akkam balleessu mucayyoo kana lamman isaaniitu akkam balleessu nin beeka maatiisitti bilbilee narraan abdanii immoo narraan abdanii jennaan isaan yaa ilmootiyyaattis ilmooteenya rakkoon qabu isiidhaafi miti siifullee hin taane na sillamman uraayyuu rabbiin haa qabu ja'anii adda bahanii jiranii hedduutti nin beeka akka adda bahanii jiran. Okay, galatoomi. Wanti ammas wanti biraa jechuudha waa'ee TikTok fi social media irratti akkan argee fi anis waan ijaa kiyyaan argee fi viidiyoo dalagame tokko haleessa bara haaraa irratti waan dalagamee jira. Wantoota sanii wal qabsiistee fakkeenyaaf huccuu isaatii fi wantoota yaadannoo garaagaraa yaadannoo isaa jechuudha waan isa itti yaadattu jechuudha. T-shirtii suuraa isaatii fi suuraa tante qabuutu jira. Kanaaf ammas gilaasa waan itti burcuqqoo jechuudha kan itti dhugamu sanillee caccabsuu turte viidiyoon sun xiqqoo booda TikTok irraas gabbu'ee ture. Viidiyoo sanirratti hoo maaliif fakkeenyaaf jechuun bara haaraa kanarratti maal yaaddeetii huccuu isan gubuu jechuun irraanfachuuf immoo maaliif fakkeenyaaf jechuun waan akkas godhuu kan dandeessu? Akka ilma namaatti yoo deemne namni takka yoo si jaallate ati jaallatta. Ani ilma namaati. Yani bakka gizee hunda bakka sanatti taa'ee naman eegu. Jibbuu hamma jettee naman jibbitu garuu karoorfachuu qabda. Yani itti ala xul karoorfattee eeguu qabda. Wanniin isa gubeef an isa jibbeera yani hedduun yani amma tun isa wajjin jiraadheen jireenya nagaa wajjin hin jiraannu akka duraanitti waliin jaallannu waliin kabajnu. Kanaaf jennaan maali anis bultii isaa keessaa bahee innis jireenya kiyya keessaa bahee bakka anis irraanfadhee jiruu haaraa bara 2021tti waan haaraa fidee dhufuun barbaada. Maaliifi aniin kun uummanni Oromoo na jaallataa na fedha na cinaa dhaabbatanii jiranii hedduu yani waan hin ja'uun beeku hedduu na kabajanii hamma hanga har'aallee ilmaan Oromoo na faana jiranii. Kanaaf jennaan isaanillee anatti waan gammachuu yoo natti dhaga'ame isaanitti gammachuu dhaga'ama yoo gaddi natti dhaga'ame isaanitti illee gaddi dhaga'ama. Kanaaf jennaan ani isa irraanfachuudhaaf jedheetan. Okay, isa irraanfachuuf jetteeti bakka akkas gootee fuulduratti mee fakkeenyaaf bara 2020 takka kanarratti akka wantoota yaadannoo isaa takkinu wanta waan san yeroo agarte isa yaadattu takkinu waan hunda dura balleessitee jirta isa yaadatu wanti itti si mul'attu footoo isaatis waan hunda ofirraa balleessitee jirta. Kanaafuu mee fuulduratti fakkeenyaaf jechuun bara 2020 keessa jaalala akkam jiraachuu feeta takkinu ammoo maal godhuudhaaf hawwii qabda takkinu maal jaalala dhiisteeti moo akkamitti akka jiraachuu barbaaddu? Ani dhugaa dubbachuutti yani jireenya ni fedha. Ani ilma namaati jireenya bultii ijaaree ilmoorree argadhee maatii horadhee jiraachuu hedduun fedha. Wanni narraa hanqatee hin jiru. Garuu immoo maali ilma namaati gizee takka amma maqaan na baddee jirti namni illee quba natti laata namuu kun baalageenaan ja'a kun gaarii hojjattee ja'a.
kanarratti gisee takka sitti dhagahama tun garuu immoo kun sitti dhagahamuun qabu an wallahi biyya kana bakka inni hin jirre deemeetu jiraadhe natti tola akkasii jechaadha. Okay. Mee ammas gaafii birattiin si dabra galatoomii waan kana naa ibsuu keetiifi gara gaafii biraa yeroo si dabarsu gargaarsa akkamiitu fakkeenyaaf wantoota haala dabre waa'ee kilooroksii dhuguu miidhaa garaagaraa sirra ga'uu irratti gargaarsa siif godhame haala akkamiiti namoonni garaagaraa namoota jechuun gargaarsi siif godhame ni jira jechuun fakkeenyaaf namoonni wantoota garaagaraati si gargaaruu danda'ani. Isa kana namoonni tokko yaadaan du'aayidhaan kan amantii musliimaa qabu kan amantii biraallee qabu akkasitti na cinaa dhaabbatanii jiranii. Tokkoffaa asirraan eegala biyyuma kanarraa warreen na gargaaranii beekamoo jiranii isaan mustashfaa nageessanii Maadii jedhama hedduun galateeffadha. Mubaarik akkasittis hedduun galateeffadha. Tokkichoo jennaanis ni jira. Abdishaanis ni jira. Yaani እና ሳይበን ቆደላን ለለምን በከ ደለጋቲ ዱፈኒ ነውኬ ነጭማ ዳበተኒ ጅራኒ ሄዱን ገለቴ ፈዳ ያዳን አንጋራ ቢልቢሉዳን ሞ አርቲስቶታ ቢያ አላ ጅራኒ ከድር መርቱ ኢልሃም አርቲስት አብዱሽኩር በቃ አርቲስት ቤከሞትዬ ነጭና ዳበተኒ ጅራኒ አንጋራ ነው ሲጭና ጅራዋን ፌቴስ ይጎቹ ደንደኛ ያዲን ሆማ ያኒ ጀአኒ ነጀጀቤሱ ኢሳኒስ ገለቴፈቹን በርባዳ ኢልማን ኦሮሞ ጩፋ ሳኒቲ ሄዱን ገለቴፈዳ ሄዱ ኦኬ ጋፋ ፈቲያ wantoota si gaafadhe keessa waa hedduu naa deebisuuf yaaltee jirta. Namoota si gargaaran hedduu akka galatoonfattus natti himtee jirta. Mee dhumarratti fakkeenyaaf warreen warri shamarraniitiif dhaamsi ati qabdu dhaamsi ati jechuun shamarran akka kan keetitti fakkeenyaaf odeeffannoo garaagaraa yeroo dhageenyu namoonni ammas biyya Arabaa Suudii fa'aa keessa biyyoota garaagaraa ifuma dubbii kan keekuunis kayboota namoota waan akka sirra ga'ee kana haasawanis ni jira sooshaal miidiyaa gubbatti wantoota kana wal qabsiisee shamarran keenya garaagaraa miidhaa garaagaraa keessa jiraachuu danda'anii warra akkanaa kanaaf mee dhaamsa ati qabdu bal'inaan takkiin waan barumsa ati dabarsituuf dhaamsa akkamii akka qabduuf kana wanti jettu yoo jiraatu jechuun bal'inaan akka naa ibsituun barbaada waan kanarratti maaliif shamarran keenya muuxannoo waan kanarratti xiqqishoo muuxannoo xiqqaa qabaachuu danda'anii. An shamarran ilmaan Oromootiif wanni dhaamu maalinni isaan anarratti barumsa gaarii barachuu qabanii barumsi kun maalinni biyya ormaa keessa jirra obboleessa haadha hin qabnu orma obboleessa godhannee jiraataa jirra akkana agaranutti aniin kun taanillee obboleessa qaba obboleettii qaba an homaan qabu garuu kantu ormatu obboleessa naa ta'ee angaarra na cinaa dhaabbatee jira isaaniif wanni dhaamu maali shamarran Oromoo wallahi wanni isaaniif dhaamu maali dhoksaadhaan nama tokko jaallatanii miidhamuun gaarii miti baqa of dheeganii akkaataa baqa yoo inni jaallateellee dhiifa baasanii tokkoffaa rabbitti himatanii lammaffaa immoo maatii isaanii achiin saayibban isaaniitti himatanii jaallachuu qabani malee oksaan jaallatanii booda ilmi nama kakatee si miidhuu danda'a. Nuti immoo dhalaan hedduu gowwaadha onneen keenya as keessatti mana ijaarteennaan manni sun diigamuu hin danda'u akka xabitti seenuun homaa miti bahutu si dhiba. Kanaaf jennaan shamarran biyya Arabaa jiranillee dhaamsiin dhaamuuf በተለይ ፌስቡካን አናን ፌስቡካን ጃለቴናን ጃኒ አን ፌስቡካን ጃለኔ ፌስቡክ አወሪ ወልጃለተኒ ወረ ኢሞዳ ወልጃለተኒ ያኒ ኦፍ ኤሁ ቀበኒ ያው ነሚ ጋሪኒስ ንጅራ ኢርቲ ጋሪኒ ጅርቲ ኢርቲ በዱኒስ ንጅርቲ ሁንዲ ፎኮታ አደጀቹስ እንደንደኙ አን ኢርቲ ጋሪ ነብረ ጅራ ኢርቲ ፎኮታስ አርጌቲን ጅራ
Kana jannaan shamarraniif kanan aamu rabbii keessa yoo sodaatan of eegaa of qabaa bakka of hin miidhina jaalalaaf of hin miidhina anarratti barachuu qabdu jaa. Okay, kabajamtoota hordoftoota dursan tubbus subscribe godha asumaan hordofan isinin jaa linkii khiyya kana fatiyaa linkii YouTube isii jalan isiniikaa YouTube isillee achumaan subscribe godhaan isinin jaa wantoota ammoo waan asirraa waa'ee fatiyaarraa wantoota hafee paartii itti aanu irratti kan isin dhaleessu ta'a